laqni faatu kamjis bajamtoota furtoota hundumaa kun miti koo imaana ofirraanidha. Dhagaa jirtuunis ni jechuudha. Dharraa faarfata akka talee jaalladhu tokko lagadeen jira. Yaa ogaa carraa arganne itti fayyadamnee faarfattoota keenya waama gabaabaa bor jireenya keenyaaf ta'u irraa qoodachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan nu biratti argamu kunis keenya gammeedha. Gammeen faarfatta kafaleedha. Kanaan durallee faarfannaa hojjete qaba. Namoonni hin beekne sumaas isa kana isa yaadaa jiru kana taa'ee yaadaa jiru kana gammee wajjin ol baraan jedha. Gammee koowwati gammee eenyuudha? Saayisitti dhalateedha. Isa kana sirrii mattaan isa kan bakki nu ibsu. Ani maqaan koo Gammee Girmaan jedhama. Godina Meexxa Wallaggaa magaalaa Loolee Qabbaa dhaloota koo amma kan hin jiru immoo magaalaa Naqamtee. Magaalaa Naqamteeti maal hojjette barattamu jireenyumaan jira. Nan baradhan ture amma garuu hin barameera. Barumsa koo digiriisaa bara 2017 ji'a 12 keessatti bifame. Amma waanuma tokkoon yaalaa jira. Gammeen nama guddaa fakkaata gaafa ilaalan garuu ijoolleedha jechuudha. 2017 jechuun baay'ee mansi dursaa jechuudha mana barumsaa. 2017 mure. Anatu ijoollee fakkaata daawwattoonni akkasumaan ishee kana keessa naa qaba. Hawwan isaa tuutte natti fakkaata. Inni ilaa asumaan egaa warra reeda hin qabne akka kootii waan reeda baasu akka bitannu nutti maara hin bitannu. Reeda foonii ijoollee lama godhu waan sirriitti ergi. Egaa dhuguma immoo waa mansi hanga bunatti fakkaata. Shakkii hin qabu sana kun mansi hanga badayyaa. Gammeen faarfannaa kana meeqa jalqabdee waldaa maalii keessattidha kanatti faarfachuu jalqabdee Kiristoosiin kana taphettee kanallee tu nu ibsite gaara biyya kee nu ibsiteetta. Faarfataa akkasii taate immoo yuutuubii irra waan ta'eef namni hunduu akkasii daawwatu asumaan illee dhaamsa godhamas. Bara meeqa jalqabde faarfannaa? Dhugaa baay'ee galatoo. Ani faarfannaa halkan hin jammare. Walumaa galatuun faarfannaan bareessan jammare hin jirin. Ijoollummaa mogootii taatee nama hin jaalladhaa. Maatii waaqni waaqeffatan gidduutti miladhee abbaa koorraa jalqabee argoonni nama keenya keessaa hojjetu yeroo ijoollummaa kootii dhibbee faaruu kutaa bakka wantoota waldaa keessaa dharbisaa baaban sirreessan garuu adeemsa keessaa inni gasee sadarkaa guddachaa gaafa dhufu barumsa baradhee kutaa 1 2 3 4 5 ga'eenii faarfannaa barreessuu jalqabee garuu kutaa 5 ga'ee yeroo faarfannaa barreessuu jalqabu kanaa bakka hawwiin koo daangaa waan hin qabnee fi hawwaan biraan hawwaa fakkeenyaaf yeroo sana faarfannaan natti dhufaa ani immoo lallaba namu. Dhugaa yaadata faarfannaa 5 ja'an tokko barreessee dabtarii sana ajandaa koo keessaa kutee gatee lallaban barreessanii mata duree yaaleera. Garuu naan danda'amne dhiibbatee gara faarfannaatti caalee walumaa gala 2006 kaasee faarfannaa sirriittan barreessuu jalqabee 2006 xumuree gara 2007 gaafan ga'ummoo faarfannaa kanaa hundaatti tajaajiluun jalqabee waldaatti namoonni na argan immoo guyyaa galataatti na waamuu jalqaban jechumaan adeemsa keessaa tiraakii hojjedhee. Waaw baay'ee namatti tola dhugaa. Anaan illee naquun nameera waan akkasii an amma yeroo galataa xixiqqoodha kananii deemaa ture. Yeroo galataa sanarraa gara waldaatti na fidan. Waldaa keenya amma guyyaa guyyaadha kan sooloo baasan turan waldaa makaneessu sagamsa bal'aatti kanan dhabaddee guddadhe. Waldaa sana keessatti namni akka fedhe faarfatee ganaman ba'u. Guyyaa ilaalamaa jechuudha. Guyyaa cuunfamtee waggaa 3 waggaa 4 ilaalamtee baata. Ankoo garuu waaqayyoon galatu gaafa jalqaba bahu ganaman bahe. Akkan itti bahe mucoolii miti garuu ayyaana mucoolii irratti akkan faarfadhu naaf hirani kutaa 8 muree gara kutaa 9 galmaa'een jira yeroo sana magaalaa Mandiitii barachuudhaaf. Achi booda ganama faarfattanaan jiranii. Waldaan immoo baay'ee guddaa waan ta'eef
Ani galata mandaraa malee waldaa irratti faarfadheen beeku. Baay'ee soraadhaan ture. Mudannoo nama kolfisiisuun qaba gaafa sanaa jechuudha. Yeroo galata irratti ilaalamanii turanii dhufan kana humna qabu. Mee fakkeenyaaf furuun kee maal siif ibsa? Ani guyyaa galataa deemuu turu galatoonni baay'atan faarfachaa ture. Biyya biyyi irratti loolee kaabbaa toluu malee achi ganda guddachuu yeroo bakka jedhamutti dhalatte waldaa warra hongeelaa magaalaa Shiroo Daggachee keessa jedhama waldaan keessatti guddadhe. Garuu otoo waldaa kanatti hin bahin dura mana gubbaa'ettiin faarfachaa ture. Mana gubbaa'etti immoo gaafa faarfattu namoonni tokko jiru. Isaan achitti na arganii faarfannaa muka waan jaallatanii fi utuu waldaan keenya maqaa faarfataa ta'uu koo hin dhagahin dura waldaa kan biraa waldaa munuun gendillee qajeelatanii otomatti na waamanii konfiraansii na balalichiisanii achii booda waldaan keenya bilila bartee sagantaa guyyaa sanbata guddaa naa kennu jammara. Achii tajaajila koon jammaree waaqayyoon kadhachuu ittiin fufee waaqayyoo namoota hojii wal na barsiisuu jalqabee gaafa namoota hojii wal baruu jalqabu immoo walii hojii sagantoota garaagaraa deemuu jalqabnee akkasuma akkasitti waaqayyoodhaan kan tajaajila koo naa bal'isaa jira. Alla sabataa kan jedhamu. Ani dhugaa dubbachuuf daawwiti caalaa biratti inti bara yeroo jalqabaa fi namatu viidiyoo kee ati waltajjii irratti faarfachaa kanatti agarsiise. Ijaatinni kanatti fakkaata roon viidiyoo kee kana laale. Har'allee gaafa guddaa kun namoonni baay'een gaafa amma isteejii irratti baay'ee qoramu. Bakka namoota mana beekumtuutu ciniinna deema obsa malee wanti takkaasaa hin beekne fuula koo kan hin beekne nama xaboo wayii faarfattu fakkaata namoota baay'eetti qoramu kan faarfadhee deebii akkasitti si yaannifama. Har'a yoo jira amma irraa kana. Dhugaa dubbachuuf waaqayyo baay'ee masiin hojjetaa yeroo faarfattullee teejjiinillee faarfannaa dabalatullee faarfannaa baay'ee waaqayyoon nama bakka namatti dhiyeessuudha. Asumaan bara faarfatte keessatti mudannoo qabda. Baraawni faarfatte keessatti mudannoo qaba. Keessumaa baraan tajaajila deemee galtee keessatti mudannoo qaba. Innis bakka aanaa keenya keessumaa deeman ture malee karaa dheeraa deemee hin jiru. Garuu waaqayyoon baay'ee mana isteejii kamiyyuu nagee waaqayyoon baay'ee nama garuu godina qillee wallaggaa keessan yeroo ta'e tokko bara sana bara 2009dha. Namatu lakkoofsa koo waldaa sanaaf kennee isaan immoo naa dawwalanii immoo sagantaan qabattee sana baay'een gammade. Karaa dheeraa deemee tajaajilee waan hin jenneen nan gammadee. Ji'a tokko guutuu deemaa ooleen jaras hin beekuu. Biyya dhaggeessa nama gaanna uga. Deemaa oolee galgala geenyee biyyatti gallee galgala gaafa biyyatti galluun yommuu dandeenyaa jedhanii gaafa sanaa dabalan geenyaan jedhanii namicha sana fuuchuu dhufee fi walitti haasa'atu mari'immoo waliin beeknu wanti bilbiluma haasa'atu deemnu walitti dhufnee ana gammeen girmaa kana barbaadu yoo ta'e jedhee namicha sana na fuuchuu dhufe sanatti shakkee sirriitti waaqataanii jedhee na bukkee darbee konkolaataa keessaa nama barbaacha dhaqee konkolaataan hundumaa keessaa namni bu'ee mana isaatti galee ana dhugaatu bakkeetti hafee hidhiisee natti deemee na fuudhee galee annee biddeen nyaannee. Qixxa kanatti jechuudha. Qixxa kanatti fakkeenyaaf amma jalqabatti tuffatee darbe waan ta'eef. Na tuffatee darbe. Na heera. Simiti sedheera. Namitti jedhama. Erga sitti deebi'e miira maali akkamiin sitti deebi'e? Gaafuma natti deebi'e iyyuu baay'ee qorameera. Baay'ee qorameera dhugaa dubbachuu fi na fuudhanii dhaqee biddeenis naan binnee manuma walitti na geessee na boqochiisee ani immoo beeleera. Ganama isaatii 12 manaa fi addeetta harkaan immoo isaatii tokko booddeen achi ga'e. Nooleedhaa biyya sanaa jechuudha. Halkanii akkuma isaatti biddeen wayii nyaannee harrafuun barbaada. Garuu shakkanii waan ta'eef saba dheeraa yaa'aa saba keenyaa faarfataa baluu fa'aa dhufaniiru namoonni akkas akkasii dhufaniiru jedhanii bakka bifa yaaddoo natti mul'isanii anaanuu yaaddessuu barbaadan. Kana booddee ani immoo waaqayyo nama nasiin waaqayyo waan baay'ee manuuti callama jedheen taa'ee
garuu isaa gongo xiqqootu qameera akkasii kadhannaanaan jedhanii halkan guutuu na jilbeenfachiisaa bulanii taa kadhatu akka nama kadhannaa hin qabne otoo man jiru dadhabeera waan ta'eef kadhannaa kadhatu anaa himnaa kadhatu jilbeenfadhee otoo man jiru achumarratee kadhatanii fixan fakkaataa namanna raffise ta'e sanarra fitee kana yaadadhu rafuu qofee garuu nama fuudhee sirreena kaa'e garuu hin beeku. Ganama isaa naannoo isteejiidhaan egaa gaafa naannoo isteejiidhaan maallaa hin jedhu seetaa waardiyyaa waldaa tokko sanaan jira. Sagantaan ganaa jimaata galgala jammaraa ani immoo jimaata ganaman isteejii ilaaluudhaan gaafa isteejii lafa isteejii sagantaan xixiqqoo ilaaluudhaan waardiyyaa waldaa akka sanaan jira. Gamme jedhamtaa jedhanii jennaan akkasuma gabaa dhugaa iddoo akkas akkasii kana faarfattoota abaluu faarfatanii keessumas rasii kaasee abaluu faarfatanii jedhee achii booddee gaariidha waaqayyoof galanii ta'uun jedhe innaan jabaa dhugaatti faarfannaa kee keessaa tokko naa faarfattoonni akka masiin faarfattu booddee margeeffadhoonnaa jecha qabaatan faarfannaan kee garaa sabaa immoo taanaan jedhe waaqayyo bakka attuma hin saba kota bineensi na keessa kaa'atee anaafis kanaaf biyya kanatti na waame malee fira maaliin qaba lammii maaliin qabaa biyya kanatti na waame jetteetu sagaan immoo iddoo malaalaa kaa hin jedheen waardiyyaa waldaa tokko kana jechuudha. Jecha qabaa faarfannaan keenya. Kana inni irraanfatee na bara koo guutumee gootota keessatti. Yaashee. Ani baay'ee waan baay'een baradhe qixa kanatti ilaalchi nama keenyaa yeroo baay'ee garaadha. Ammatu garaan kee coomaa ta'e yookaan immoo hojjaan kee nama cimaa tokko ta'eera ta'e iddoon siif qaban as miti. Guubanii amma kaalsiis irraa baasu. Amma illee as Isa qixa kanatti gaaffii sii qaba. Qixa kanatti ati maal yaadda? Qixa kanatti namni maala ta'u maala ilaalu namni akka maala ta'u qaba namni jedhe qixa kanatti. Ishee sii deebi'aa achii booddee immoo jimaata kana erga waardiyyaa waldaa akka sanaan jedhee deebi'ee hin deebine gara magaalaatti. Gaafa gara magaalaatti deebinu bara sana dhugaa dubbachuu warshii uffattuu hin jiru. Hin jaalladhus ijoollee waan hin ta'eef narraan bareedu hin jirre. Maallaan jedha seetaa jaarsolii waldaa keessaa tokko suufiin qabdu suufiin qabu garuu wayyaa dhamna nama ga'uu dhugumatti kan tolu qabaa uffachuun hin jaalladhaa jedhee suufii malee tajaajiluu hin danda'amu. Nama laalaa hin Waldaa dhuunfaadha waldichi. waldaa beekan makaaniksii jedhama garuu maqaa biyya kanaa dhuun barbaadu jireenya sanii gaafata maqaaf gaarii miti garuu maal wayyareennaa hin beeku waan hin qabu gaasofii fedhee sinnoonni salaayyimmoo maaltu natti ta'an jedhee dhanneesii binnaa jedhee na fuudhuu deemu beektaa gaafa dhannee suuqii keessa laallu wanti hundi achi ta'u iyyuu hin dhibe achi dhannaa hin jiru achi dhannaa hin jiru achi dhannaa hin jiru kottaa jedhan suufii malee hin ta'u yoo ta'e dhangala'an jedhe ayyaana waaqayyootti namanta yoo ta'e dhangala'aa tarii qulqulloota waaqarraa gadarchaan hin tajaajilu dhufe fakkaataa anaaf haaraadhaa bara suufii fudhuunii na waammattu bara suufii xiyyaa na waammadhaan jenne dabanii akkuma isaatti wayyaa maqabuun ta'e na baasanii waaqayyo immoo gaa bakkee namaa ilaalu osoo hin taane garaa namaa waan ilaalu. Si gargaareera jechuudha. Walumaa gargaaree waltajjiin isteejii saayitii waltajjii sanarra dhaabateetti akkan kanaan durayyuu of argeen beeknettan ulfina waaqayyoo. Asumaan dhaamsa gabaabaa namni maal ilaaluu qaba? Fakkeenyaaf namni siin gadi tokko tajaajiluu danda'a jechuun umuriin tajaajila keessatti namoota lafarra foqoqanii tajaajilan namoota wiilchiriin deemanii tajaajilan argee. Ati garuu hin deemtu. Hojjaan gabaabachuu miti waa'ee waan hafuura qulqulluu. Dhugaa mataa yoo dubbannee jechuudha. Maal ilaalcha nama keenyaa maal ta'uu qaba? Gabaabsitee. Anarra dhugaa dubbachuu waaruma kana hin haasofna jedhee itti yaadne akkuma tasaa ol argine garuu bara kana keessa maaltu mul'ata beektaatii fi namoonni baay'een bara kana akkuma jira jettee tokko guddina qaamaatti amanuu lammaffaa bakka pirootokooliitti amanuu sadaffaa beekamtiitti amanuu
lafa arguu dandeessa. Ani garuu kan hin jiru. Pirootokooliinis akka jirutti ta'ee bakka wanti tokko tokko jireenya kee irraa kan mul'atu tokko tokko ta'ee beekamtii immoo silmaayyuu waaqayyoota namaa kenna filatti dha. Beekamtii qabaachuus dandeessaa dhabuus dandeessaa beekamtii waaqayyoon bira wanti tokko iyyuu ba'a leellisii gatiin qabu jechuudha. Yesuusnis keessa jira jechuun Yesuusiin iyyuu beekamtii itti waan ta'eef waa'een kee nama biratti beekamuun baadhaa naman jedhe. Waaqayyo iyyuu waan siyyuu guree gaafa keessa kaa'an. Asumaan wanti hin jiru nama wanti hin dabarsu beekamtiitti namni amanee tajaajilaa tokko madaaluu inni baay'ee dogoggoraa. Maalitti amanuu qaba namni sun? Ergaa waaqayyo nama sana keessa kaa'e. Namni kun xinnaatus, guddatus, hiyyeessas haa ta'u, sooressas haa ta'u, magaalaas haa jiraatu, baadiyyaas haa jiraatu, waaqayyo iyyuu nama inni amanee jecha tokkittii keessa kaa'ate immoo qabanyee iddootti naannee ergaa waaqayyo isa keessa kaa'ateef Thank you. Dhugaa baay'ee ergaa bareedaadha. Asumaan kan nuti ilaaluu qabnu ayyaana waaqayyoo haa ta'u dhaamsa fuudha. Ayyaanni waaqayyoo immoo gaddeebi'aa keessatti jedhaa jabaa jedhamu keessas faxabuutti kan kennu biras hin jiru. Faarfattoonni keenya yeroo ammaa amala akkasii tokko qabu. Kanaaf ati faarfataa gaafa faarfannaa waamamanii meeqa cobuu kam waamoo gadi dhiisuu jedhu jedhan. Darbee faarfannaa qabanii fa'aa waldaa isarra caalu immoo yoo argatan immoo konfiraansii guyyaa lamaan hafe baduu jedhan. Amma wayyuu ta'aa jira hiriyootuma keenya baay'ee ta'aa irratti kan beeku. Kun akka kootti baay'ee waan amma mormuudhaan akka kootti. Ati akka meeqa cobu hin jettaa gaafa konfiraansii jira. Ani waan akkasiin jireesii jireesii beeku inni sagantaa akkas godhan immoo sirrii miti. Nuti yoo deemnaa waldaanii dhagna kiristoosii waldaan kiristoosii waan taateef immoo kana sana naa godhaa naa ta'a jechuun akka kootti baay'ee. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa kan faarfatamu kiristoosiin argate isa faarfattu kanatti hafi asumaan daawwattoonni koo viidiyoo kana ilaalaa jirtanii gammachiisiin dhugaa mucaa waaqayyoon sodaatuudha mucaa qaxaleedha itti fayyadamaa faarfattoota bara kana keessaan mucaan iddoo qabuufidha magaalaa Naqamtee jiraata dhalataa nooleetii biyya kamitti iyyuu affeerradha itti fayyadama namoonni akkasii nu barbaachisu warra meeqa coboodhan sana kan jiru. Walumaa gala ayyaanni waaqayyoon gurguramu. Gatiin isaa ammas jedhamuu hin deemamu. Tiraanspoortiin si barbaachisaa, dhuguma biddeenni si barbaachisaa, isa kana waldaan yaaddee waan dandeessuuf si waamti. Lafuma waldaan si raffifte raftee, waan waldaan si nyaachifte nyaattee, waan waldaan si kennite fudhatte, yoo deemtee ati kaayyoon kee kiristoos isatti waamtu sana tajaajiluudha. Isa kanatti nama naanii, warra akkasiillee yoo argite gorsi timi kun hin bareedu jedhii, asumaan carraa biraa yoo arganne waan guddaadhaan roskaatti guddaadhaatti bor yoon filaanii akkasii qaba hin sobu filaanicha dafee waaqayyo haalicha naa mijeessa jalqabee nama affeeramtu taata asumaan jabaadhu baay'een si jaalladha waaqayyo si haa eebbisu asumaan faarfannaa isaa deemaati daawwadhaa dhaggeeffadhaa itti eebbifamaa gammachiis girmaa jedhama yuutuub irra jira faarfannaa ajaa'ibaaf faarfannaa bareedaadha kan inni hojjete. Yes, na eebbisu. Thank you. Isuma kanatti guddaadha gammee ko.